Waan salphaatti mataa keenyaa dheereffachuu yookiin immoo yabbifachuu hin dandeenyaa jechuudha. Yommaan jedhu mataa keenya kanatti nyaata gahaa yoo isaaf kennine maashaallaadha. Seeraan dheeratallee seera nuu yabbatallee isa caccabullee hin dhiisa. Amma akkuma asirratti argitanii roosmarii, abasuuda gurraachaa fi qurunfulliin qopheeffadheera jechuudha. Argan qopheeffadhee ka'ee maashiniitti naqee daakkadhee amma daakeen ka'ee jechuudha. Akkuma argitan ergan daakee ka'ee immoo qodaan itti naqachuuf adeemuttan naqadha. Qodaan itti naqachuuf adeemuttan jira. Innis wanna qarshaa ta'e yookiin immoo wanna sibiilatti naqattu maaliif bishaan danfaa keessa waan keessaniif jechuudha. Bishaan danfaa keessa waan taa'uudhaaf. Gaafa bishaan danfaa sana keessa taa'u wal nyaatallee zayitii isin hojjetattanillee guyyaa 3 achi keessa isinii tura waan ta'eef haala bareedaan dibata gaarii isiniif ta'a jechuudha. Ergan daakee qarshaa kanatti naqee ka'ee zayituunii fi qibaatii kokonaat oolaayin kan jedhuun itti naqee jechuudha. Amma kun wanti qarshaa kana keessa jiru waan 5 qibaatii anitaa 2 fi abasuuda, roosmarii, qurunfulliidha jechuudha. Akkuma agartan kana. Na erga wal nyaachisee ka'ee bishaan abiddarra kaayee erganni ho'ee boodan keessa kaahaa jechuudha. Ergan ho'ee keessa kaahee sa'aatii tokkoofan achumarra tura jechuudha. Bishaan sana keessa bishaan sun hundanfaa bishaan sana keessa ta'a. Erganni nyaate wal nyaatee boodan achi keessaa baasa jechuudha. Ergan achi keessaa baasee guyyaa 3 booda kun har'a dibachuuf ananii mataa kiyya amma miicadheen ka'a jechuudha. Ergan mataa kiyya miicee ka'ee ittiin sukkuma masaajii hin godhaa jechuudha. Akkuma agartan jechuudha. Wal nyaatee jalatti zaf jedhee taa'ee kun hagam guyyaa 3 fixeera jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Akkuma agartan kana masaajiitti gochaa jira. Zayitan hojjedhee kana amma miicadhee bahee har'aan guyyaa arfaffaasaati jechuudha. Har'aan zayita kana ergan hojjedhee kaahee kun har'ammoo akkasitti masaajiitti godhachaa jira. Maaliif mataa kiyya amma waan miicee ka'ee fi otuma bishaan irra jiruun itti masaajii godhaa wal nyaachisaa jechuudha. Akkuma kanattan immee itti sukkuumaa jira. Mataa kiyya guddifachuu waan fedhuu fi nagaamoon irraanfannee ashama akkam jirtu hundumti keessaniyyuu lafa jirtan hundumaatti nagaa fi jaalallee gargaarsiif ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan hundaa caalaa nagaan keessan dachaa haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. YouTube koo subscribe, like, share naa gochuu hin dagatinaa walaa guddisnu. Yoo ollaa wal dirmate malee ormi fagoodhaa dhufe nama hin dirmatu waan ta'eef wal qabnaa waliif jirrannee wal hajabeessinuu hajabeessaa isiniin jedha. Anis waan qulqulluu fi waan qabatamaa waan ofirratti argin isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Akkuma agartan kun zayitii kana mataa kiyyattin dibaa jira. Onnaa itti meesajii guutuu baay'ee tokko laafaa jira jechuudha mataan kiyya. Mataan kiyya darbeellee firiizii ta'aa jira. Hin marmaramaa jechuudha. Tokkoffaa qibaatiin kun zayitiin kun waan inni nu fayyadu buqqa'uu mataa keenya isa buqqeessaa nu hooksisu. Lammaffaa immoo yeroo filtanillee isa caccabu jechuudha. Caccabinni mataatti hin baay'ata. Kana hundarraayyuu bilisa isiniif bahaa. Yoo roosmarii, qurunfullii, abasuuda gurraacharraa hojjetan jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha dhugaa rabbii. Sanuu yeroo hojjetan qallaadha. Erga tuttuqsitanii booda immoo baay'ee tokko furdata. Jijjiirama qaba. Karaa isaallee baay'ee hin jijjiirrata. Fooliin isaa immoo hojjeta amargaasiin das nama jedha. Amma bakkeedhaa gaafa binnuu zayita kana fakkeenyaaf birrii 40 hanga birrii 60 gidduutti jira jechuudha. Kunis sadarkaa qaba guddaa fi xiqqaa jedhama jechuudha. Mana keenya keessatti immoo waan xiqqaatiin wanna guddaa tokko hojjetan. Wanna mataa keenya nuu qubsu, wanna yeroo yerootti itti dibannu qusannaa malee jechuudha. Nyaata mataa keenyaaf nyaata gahaa ta'e isaaf kennaa jirra jechuudha. Gaafa kana akkuma nuti bishaanii fi mi'aan barbaannu mataan keenyallee yaada barbaada, nyaata barbaada. Akkuma kana
Dhibban jiraannu hamma jiraannutti immoo fataa goonee mataa keenya qabanna. Mataa keenyaaf jiraanna. Of jaallanna. Erga of jaallannee kaanis nama jaallanna waan ta'eef jechuudha. Keessumaa immoo baay'ee tokko roosmarii osoo baay'inaan hojjetattanii dhugaa rabbiin isiniin jedha. Amma zayitii roosmarii bakkee dhaabinna turre. An duraa fiikoo walumaa galatti shaamboosaa jedhee kireemasaa jedhee birrii 400 nan bite jechuudha. Diraama 400. Har'a garuu nan gaabbe. Akkasitti mana keessatti hojjetamaan jedhamuun jechuudha. Kun erga maasaajii godhadhee quufee sukkuumee dhiigsuu gahee akkanatti walitti qabadhaa jechuudha. Matittiin isinirraa dhumaa jirti. Amma garuu naa deebi'aa jirti. Erga yaalii jammaree faaxuuna jalaa godhatee jechuudha. Akkuma agartan kun ala firiijaatti baay'ee bareedaadha. Darbee immoo baay'ee nama lallaaffisa. Keessumaa warri mataan keessan jabaatu dhugaa rabbii baay'ee isinii lallaaffisiisa jechuudha. Yommuu maasaajii gootan immoo akkuma waan nyaattu qabutti fottos sama hooqa keessa waan isinii galuuf jechuudha. Anaman kiyya kana dhimmee hooqee sukkuumee amma kunoo bishaan xiqqishuun qaba xaqaallalee jira jechuudha. Ergan xaqaallalee booda sa'aatii 3 ofirra tursiisee booda sa'aatii 3 booda immoo nafilaa itti diddibee zayitii kootti diddibadheetaniin ammas filadhee taa'ee niin gosfadha. Ammas zayitii makana itti dibee maasaajii godhee qilleensa galchee boodan bakka 3ttan hiradhaa jechuudha. Erga nan bakka 3tti hiradhu kanas inuman itti diba. Itti dibee maasaajii godhee sanii boodan bakka 3tti hiradhee zayitii kana diddibadhaa jechuudha. Maaliif wanna xiqqoorraa wanna guddaa dalagattu. Bakkeedhaa'oo wanna guddaatiin wanna xiqqoo tokko bitanna. Gaafa mana keenya keessatti hojjetannu immoo harka sassataa malee harka qusannaa malee barkat godhannee hojjetannee nyaata gaafa nyaannu hamma garaan keenya nuu fudhatu nyaanna. Bishaan immoo gaafa dhugnu hamma dheebonne dhugna. Mataa keenyatti illee akkanuma jechuudha. Amma inni quufee cafcaf nuu ji'utti itti dibanna. Itti dibannee kan barbaannu ofirras tursina barbaadu ofirraas miicina jechuudha. Inni kun ofirra tursachuu hin dandeessu. Darbee fooliin isaallee baay'ee bareedaadha. Darbee adda keessan jala akkuma koo kana warri faaxuu qabdanii iddoo faaxuu keessanitti yoo sukkumtan baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Baay'ee isin tamacha'a. Kanaatiifuu jabaadhaatii mataa keessan